amantanis amanuu baattanis dubbiin namticha yeroo darbee fuula isaa jijjiire irratti jechaadha. Komentii hedduu dubbattanii jirtu. Fuulli isaa farda fakkaata, harree fakkaata, jabbii fakkaata jechuudhaan waa baay'ee dubbattanii jirtu. Baay'ee nama dinqaa. Addunyaan kun gara isheen itti deemaa jirtu gaaffii keessa nama seensisa jechaadha. Akkuma argitan shamaradha. Hidhii ishee akka jirutti kuttee jirti jechaadha. Karaa lamanuu argaa jirtu. Arraba yeroo isheen baastu funyaan ishillee karaa lamaaniin iyyuu urtee yookiin immoo boolla gootee jirti. Iji ishee akka jirutti tumamaadha. Waan nama dinqu jechaadha. Iji ishee tumamee jira jechaadha guutummaa guututti amma hadiin isaa badutti. Waa'ee shamara kanaa irratti mee maal jettu? Kun namadha moo seexana jettu? Follow gochuun dagatinaa.